السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا أكم جرتني نكي جرتني فياكي سني جرت ورتفتو باي عرفتني جرتني إسي يادي جرا إسن هو كمي نماسي من تمو نما يفتا ورتفتو نيكو نما يفتو نسي ما تماليدا أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا دا galatoo maasiniin jira yeroo kamiyyuu sin galateeffachuu hin dagedhu naaf jiraadha umurii naaf dheeradha wal maleen tollu nuti gachaan waliitii siniin jedha. Egaa uummata qashtii arrafiis viidiyoo kana qabadheen dhufee viidiyoo maalidha jechuun keessaniin oolu obboleettii teenna meeriin beektanii namni hin beekne hin jiru. Mucayyoo tanaa mucayyoon tun yeroo dheeraadhaaf miidiyaa kanarratti boohaa turtee rakkoon isii irra gahe maal akka ta'e maal keessa akka jirtu ammallee dabalata maal akkasii mudatee namoonni quba qabdan inni jirtu jedhee yaada. Gaddi obboleettii teennaa gadda keenya haa ta'u malee mucayyoon tun hedduu miidhamtee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf namni waan hoggaa sagal dalagatte akkuma beektan jechuudha. Waan hoggaa sagal dalagatte ati deeggaraa maalii ati maaliidha jechuudhaan akkuma beekta qonni isin irra deebi'u hin jiru. Qabeenyi isii mana namaatti dafqitee dhamaatee gola haadha ormaa keessatti hedduu dhamaatee hirriba dhabdee arraba haadha ormaa qeequmsaaf ceela'umsa haadha ormaa dukkana gola haadha ormaa hundumaa baattee dandeessee bornaa ifti jettee lafa bitattee mana ijaarrattee gammachuudhaan gaafa isiin itti galee hara galfiidhaan keessan jiraadha keessaa baha jettee waa hunda qopheeffattee akkuma argitan waan garaan nama dhukkubu keessaa mudannoo mucayyoo tana mana isiisa argitanii jirtanii maashaallah mana isiisanii akkasii itti ijaarrattee garuu ammoo maalis akka jalaa ta'e kamoliin argine san jechuudha. Fe'aa hedduun ittiin tuni dhukkub eenyu baachuu hin dandeenye baattee deemti jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama dhagahama baay'ee nama dhukkuballeedha. Waa hundumaa mana isii akkasitti xumurattee meeshaa kaargoo godhattee asii galfachuuf yeroo san jechuudha. Akkuma argitanii turtan jedhee yaada meeshaa isiin kaargoo gootee galchite sanillee jechuudha. Dadhabee biyya keessaa buufata biyya namaa kalaas keessaan baha jettee gaafa isiin karoorfattu garuu ammoo akkas silaa ta'e manni akkas jiru suni jalaa guban jechuudha. Jalaa gubanii nama saree isiin jedhallee hin jiru warroota gube keessaallee homaa gochuu hin dandeenyu carraa keenya maaliif akka kadhata hin beeknu. Qarqaarsa gara garaatiin bira dhaabbachuudha uummanni keenya obboleewwan keenya mana isii wallee kan ga'u haa baatulleedha maatiidhaaf bakka buusan isiin garuu ammallee dhuunfaa ofiitti lapha'aa jirti jechuudha. Maatii isii qofaaf bakka buusanii maatiidhaaf bakka buusee uummanni mana haa ta'u garuu ijaaranii hin ta'a. Isiin ammallee lafaati gola haadha ormaa keessa osoo jirtu haadha isii abbaa isiidha jalaa ajjeefame jechuudha ammallee jechuudha. Abbaan isii jalaa ajjeefame jechuudha. Wallaahi obboleewwan kiyya du'aa miti dhukkubbii bowwoo mataa maatii keessanii miti ollaa keessanii gola haadha ormaa keessa rabbiin isiniin dhageessisin. Inshaallah rabbiin hamtuu hundumaayyuu isinirraa haa qabu. Keerii malee hamtuun nagayinaa obboleewwan kiyya. Gola haadha ormaa kana keessatti nuti yaa obboleewwan kiyya wallaahi hedduu takka golli haadha ormaa mataan isaatu dukkana. Wallaahi golli haadha ormaa mataan isaatu dukkana. Haara galfii hin jiru jechuudha. Haara galfiin takkaallee hin jiru. Alhamdulillahi garuu fayyaa qabaannee kawaa hundumaayyuu dandeenye ceela'umsi isiillee homaa miti naa dabarti bor keessaa baha bor biraa deema ni itti dhufe natu itti dhufe wayi isiin natti dhufte natuman isiitti dhufe jennee hundumaayyuu liqimsinee osoo arginu akka waan arginee taanee mataa gadi qabannee wanna nu malus akka waan nu mallee fedhii kenna awwaallee kaayyoo kennaaf bakka kenninee mataa qaqqabannee deemaa jirra jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya mi'attiin teennatu gaafa ajjeefamuu abbaa isii dhageessu maal akka taate argitanii jirtan jechuudha. Mucayyoon baay'ee miidhamtee jirti.
baay'ee miidhamtee jirti, miidhaa hamaa keessa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isiidhaa miti nuti warra raasaadhaa akkasitti ilaallu hammam akka taane hin beekna. Dhugaa dubbachuudhaan onni natsaana dhoowwu kaata mucayyootan argee waan uf darbite siyaayyuu alhamdulillahi rabbil aalamiin yoo abbaa isiis biyyeen isaanitti haa salphattu maatiif ahlii isii dabalatee sabrii jajjabina isaaniif haa laatu. Rabbiin jajjabina isaaniif haa kennu. Hedduu nama gaddisiisa, hedduu nama dhukkuba. Mucayyoon tun caba hedduu cabdee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyootan akka miidiyaa kanarraa akka mucayyoo tanaa garara nyaatti hin jirtu. Mucayyoon tuni caba hedduu cabat sanii kan duraa sanii dhugaa dubbachuu yeroo si akkasi bootu san ani tokko isii jala taa'ee bu'aa jechuudha. Akkasii imimmaa hojjattee jitu sanii ani illee ta jala taa'ee bu'aa oole jechuudha. Yeroo isi akkasii mana ofiif dagalee keettee akkas taatu sanii jala taa'ee bu'aa jechuudha. Waan hin godhu. Kanaaf obboleewwan keenya rabbiin gahee nunaa jedhu. Rabbiin gahee nunaa jedhu. Biyya keenya yeroo bilbilu, maatii keenya yeroo bilbilu raahaan argannu. Ijji teenya imimmaan irraan qoortu. Qalbiin teenya cabuu malee gammaduu hin jiru. Yaa Rabbi gahee nuun jedhi. Mee du'aa nuuf kadhadhaa. Wallaahi nama gaddisiisa. Haalli biyya keenya keessaa namni biyya keenya irratti nuti abdii kan qabnu rabbiin malee wanni biraa abdiin nuti qabnu hin jiru jechuudha. Qaraallee namni hin abdatamu rabbuma. Nafseen biyya keenya keessatti nafseeni biqiltuuyyuu irra gatii qaba jechuudha. Nafsee namaarra biyya keenyatti jechuudha. Biqiltuu mukaattuu gatii qaba jechuudha. Biqiltuu mukaatiif haala mijeessanii jechuudha. Garuu silaa ilma namaatiif haala mijeessanii achi booda biqiltuudhaaf haala mijeessa achirraas ilmuma namaa san haala mijateef santu biqiltuu sanii haala mijeessaa jechuudha. Lakki kennamu faallaadha. Haala biqiltuudhaa haala mijeessanii biqiltuudha kan nafsee namaa caalaa bakka qabu jechuudha. Obboleewwan kiyya wanti jechuu barbaadu asirratti obboleettiin teenya tuni baay'ee miidhamteerti. Miidhaa hamaa keessa seentee jirti. Akkuma argaa jirtan mucayyoon tuni durallee gubata qabdi, ammallee gubatarraan gubatatti dabalamee jira jechuudha. Rabbiin jajjabina isii haa laatu. Rabbiin isii haa sabbarsiisu. Isiin maatii isiillee haa sabbarsiisu. Maal jenna waan biraa gubachuu malee. Kanatti aansuudhaani Oromoon mucayyoo tana akka dirmattaniif gaafii gaafataa jiran. Gaafii dirmannaadhaa isin gaafataa jiran obboleewwan keenya kun jechuudha. Gaafii kana qeebaluudhaan haa dirmannuufi. Anis atis haqa nurraa qabdi. Mucayyoon tun amantaallee wadda qabaanni wanti isii mudate kuni Oromoo maraadha gaddisiisa. Caba Oromoo maraati. Gadda Oromoo maraati. Haa ta'u garuu keessaan maatiidha waan ta'eef quballee qubatta'aa nutti hidhani. Sila kana ta'eefi Oromoo ijoolleen Dubaayii biliis warroonni hiqaama qabdan warroonni firii baatanii socho'uu dandeessan carraa akkasii qabdan dhaqaa midhattii tana jajjabeessaa sibira jirra jedhaanii waan hundumaa nu jajjabeessaa waan naqabnuunis xiqqaattee guddattee bira haa dhaabbannu haa xiqqaattu haa guddattu waan dandeessanii gootanii fi akka mucayyoon tuni dandamattee akka sammuu isii dandamattee waan kanarraa deebitee jireenya isii itti fuftu rabbiin jajjabina isiif haa laatu gochuun ammoo gahee saba kanaati jechuudha. Waan biraa abbaa ofii dhabdee jirti. Abbaa ofii akka maleedhaan dhabdee jirti. Uumaa wanti godhan hin jiru. Isii dandamachiisuudha. Amma wanti goota yoo jiraatu ta'e isii dandamachiisuu, maatii sassabbarsiisuu akka sabaranii gochuu fi waan isii barbaachisu ulaagaa isii barbaachisu guutanii fi jajjabeessuu qabaa jechuudha. Sabni kun wanti nurraa eegamu. Kanaafuyyuu Oromoo dirmannaa isinirraa gaafataa jiran obboleewwan keenya kuni akka Naasir Aanolee akkasumas Ustaas Ahmad fi obboleessa keenyaa kan biratti argamu namoota baay'ee jira baasawee mucayyootan isaanillee asumaan
hedduu haa galatoomanii nasrii obboleewwan keenya horoonni biratti argamanii bira jiran kunniin hedduu galatooma namni nama galateeffanna rabbii ofiillee galateeffatamu jedhama bira dhaabbatanii mucayyootan ofitti fuutanii ofitti erkistanii biratti akkanatti teettanii jechuun kun hamilee guddaadha jechuudha biyya namaa keessatti mucayyoon tuni gaafsa silaa osoo namni bira jiraate hammas mara miidhamtu jechuudha nama waa of biraa hin qabneef hammas miidhamte garuu waa ulfaatanii dhaqqabanii mucayyootana ofitti fuudhanii akkana yeroo qaalii hin beektan biyya namaa keessatti namni kamiyyuu namni firii taa'ee nyaatu hin jiru dalagaa mataa haa xiqqaattu haa guddattu sanuma hundumaayyuu uf qabdanii yeroo kennitanii fi akkanatti bira taa'uun keessan kuni kabaja qabu kabaja oromummaati oromoon akkana kinoo oromummaan isii tanaadha isii arrabarraa osoo hin taane kan gaafa kufaa gaafa gaddaa wal bira dhaabbatanii gadda walirraa qoodatan kanaadha kan nuti barbaannu jechuudha inshaallah jaalalaaf tokkummaa akkanuma rabbiin nuuf haa kennu nama yeroo hundumaayyuu gaddaaf gammachuus akkana wal bira dhaabbatee walirraa qoodatu rabbiin isin haa taasisu nu haa taasisu obboleewwan keenya akkana nurraa bareeda kinoo akka kana nurraa bareeda gandummaa nurraan bareedu gandummaa wal ciruu nurraan bareedu gandummaa wal kuffisuu nurraan bareedu amantaadhaan wal kuffisuu nurraan bareedu namni hundumtuuyyuu amantaa qaba amantaa waliif kabaja haga amantaa waliin tunnetti wal kabajee akkana walitti dhufee fakkeenyaaf Naasiraan Roolii Musliima Ahmad Musliima ijoolleen tunniin amantaan isaanii kiristaana jechuudha garuu san osoo hin taane oromummaadha kan har'a isaanirraa calanqisa oromummaadha amantaa hundaatu dhuunfaadha amantaa walii kabajanii gandummaaf amantaa wal ciruu dhiisanii gadda waliitti akkana gaafa wal biratti argamtan baay'ee nama gammachiisa hamilee namatti tola jechuudha galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessaniyyuu ijoollee tana bira argamtanii hamilee isaaniif ta'uuf keessanii hedduu isin galateeffanna akkasumallee waamicha obboleewwan keenyaaf godhamaa jiru dhageessanii kabajanii irratti argamtanii piliis waan qabdaniin bira akka dhaabbattan anillee waamicha nan tuffatinaadha waa humna kiyyaa isiniif godha anillee dirmadhee nama dirmachuu barbaadu sagurra buusuun barbaada sumaan jechuudha kanaaf obboleewwan kiyyaa nama gadda nama wajjin dhaabate guyyaa sitti dukkanoofte rabbii gaditti sababa ta'uu ifasiif isi jajjabeessee si bira dhaabbatee haamilee sitti ta'ee yoomiyyuu hin dagattu jechuudha namni akka nama sanii hin jiru namni guyyaa gammachuu guyyaa ati kolfiti guyyaa ati fayyaa qabdu guyyaa ati utaaltu fiidu si hojii fiigu si hojii utaalu qofa sana qofa hin ilaalin nama jechuun nama gaafa ati kufte gaafa ati humna dhabde gaafa sitti dukkanooftee mala dhabde malli sarkaa bade mala sii ta'u ifaa sii ta'u nama guyyaa akkanaa kana kinooti nama qaba jechuun nama ati qabdu namummaa namaa guyyaan ati itti baafattu guyyaa akkanaa kana jechuudha kanaa jennaan oromoo koo mucayyoo tana bira haa dhaabbannu mucayyoon tun hedduu nama akkaan miidhamedha kan hin beektanii du'aa keessa kan isiin jiraattu jechuudha warroonni qarqaaruu barbaadan Nasra Aanolee tokko isaa jala seentanii beeksisa inni hojjate gadi dhiise dhaxxanii ilaaltan guyyaa fi sa'aatii godhanii jira sila ta'eef qarqaarsaaf irratti argamtanii akka nu qarqaartan anillee waamicha oromummaadha waamicha obbolummaadha osoo amantaa waliin qoonne osoo kutaadha adda waliin baafne oromummaa qofaaf bira dhaabbattanii gaddi kun gadda keenya jettanii obboleettii tana irra dhiisuu osoo hin taane irraa qoodattanii jiraachuu keessan akkuma isiin jettu oromoo koo awwaan biraa isinirraa fudhu jette mucayyoon tun hin yaadattan mee na jaalattanii jaalala na jaalattan akkasiin na jaalattan qofa fedha mee jaalala naaf qabdan naa ibsaa jechaa turte jechuudha kanaafuyyuu jaalala mucayyoo tana siif jirraa abshir jechuudhaan gaddi kee gadda keenya abbaan kee abbaa keenya gadda oromoo maraatii kun gadda oromoo maraatii si bira jirraa sittin dhagahamini abshir jettanii jajjabeessuudhaan haamilee fi ta'uu fi qabdan jechuudha oromoo koo amantaadhaan kutaadhaan osoo keessa hin jiraatin oromummaadhaan bira dhaabbachuu qabdanii jechuudha kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessanuu waan qabdanirraa hin tuffatinaadha waan qabdanirraa birmadhaa bira dhaabbadhaa
bira dhaabbannu siif jirra haa jennuuni abshir haa jennuuni gadda keenya haa jennuuni isiniin jedha obboleewwan koo. Wallahi hedduu nama gaddisiisa hedduu nama dhukkuba. Bara obboleewwan kiyya tokko lamaa miti ijoollee akkanaa ijoollee biyya namaa keessatti Wallagga keessatti akkasumas naannoo hin beektanii walirratti waraana onnaatiin dhumanii walirra rashanamanii dhumanii ijoollee qalbii akka qalbii taatee ijoollee ufajjeeste baay'ee jira kun lakkaa'ameen dhumu biyya namaa keessa jechuudha. Mucayyoon tun waan sagalee miidiyaarra qabdu miidiyaarra as baatee gaafsa wanni jetteefiin mul'atte malee ijoolleen gaggabdee bakka osoo boottu onneen isii dhaabbatee achitti haftu lakkaa'amee hin dhumu obboleewwan kiyya. Bar waan nurratti ol beeku waan miidiyaarra ol ba'eefiin arginee irraa dubbataa jirra malee kan argamne bari likkiin qabu lakkoofsa hin qabu muraasa ka ol ba'u kan carraa miidiyaa kana argatee miidiyaa kanarra ol ba'u muraasa obboleewwan kiyya. Kanaafi inshallah rabbiin isii biraa jiraatu rabbiin jajjabina siif haa laatu homaa wanni godhan hin jiru. Dhugaa baay'ee namatti dhagahama baay'ee nama gaddisiisa. Maal godhan kaa wanti hundumtuu akkuma obboleewwan keenya kun waan akka wanna ta'e wanna abbaa isii irratti ta'e wanna silaa dubbatamu osoo dubbatame waan hamaadha dubbachuun barbaannu jedhanii jiranii abbaan isii akkaataa abbaa isii itti du'e jechuudha. Kana yoo akka ijoollee miila kaanillee qalanii kamataallee fannisanii deemanii sanillee akkasillee ka godhe taate ajjeefame malee akkamitti yoo inni irraa beeknu qabu. Garuu waan hamaadha dubbachuun barbaannu baay'ee waan nama rifachiisuudha haala rifaatuudha jedhanii dubbatee jira Ustaaz Ahmad jechuudha. Innaa akka fakka malitti illee nafseen darbite deebuu hin dandeessu. Oromoon gubaa bara baraati imimmaan harmee Oromoo irraan qorre ilmoon abbaa dhabuun ilmoo yatiima godhuun akkuma itti fufetti jira. Rabbiin gahee nunaa jedhu kabiyya kennaa kana maal goona ka bakka itti dhiiganii irraa fiiganii jettii miree Oromoon gara irraa fiignu qabnu biyyi ormaa biyyuma ormaati waan jennullee hin qabnu. Rabbiin gahee nuun haa jedhu. Barri haarofni bara nagaa nuuf haa ta'u. Bara garbummaan daangaan garbummaa itti dhaabbatu nuuf haa godhu. Wallaahi hedduu nama cabsa yaa obboleewwan kiyya. Kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoo sanarratti hin dheeressu. Obboleettii teenya tanaa haa birmannu bira haa dhaabbannu. Maatiin haala hamaa keessa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Sababa ajjechaa abbaa isiitiin jechuudha. Abbaa isii haala hamaadha akka ajjeefamee haala dubbachuun namatti ulfaatuudha ka dubbataa jiranii. Kanaa booda ka Allahu aalam. Kanaaf obboleewwan kiyya baay'ee nama dhukkuba baay'ee namatti dhagahama. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama dhukkuba jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya inshallah rabbi nuuf haa laaffisu. Rabbiin gahee nuun haa jedhu. Wallahi nama dhukkubsaa nama gubaa obboleewwan kiyya. Hundumaafuu viidiyoo sirratti hin dheeressu waamicha keenya qabee balaa kottaa isiniin jenna inshallah. Amma viidiyoo biraatii walitti deemnu viidiyoo kana yoo ilaaltan laayikii gochuu hin dagatinaadha isiniin jedha. Formeeshina waan jiru isin qaqqabsiisnaa. Amma viidiyoo formeeshina haarawaa qabannee walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Laayikii gochuu hin dagatinaa galata.